Akkam jirtu hordoftoota keenyaa ammoo yeroo oduu dhangaatti isinitti himnu irra geenye jirra. Abbaan dabaree har'aa oduu dhangaa isiniif dhiyeessu Sandarachee Gonfaatii waliin tura. Mooqa garbuu dhuguunii fi heeruma malee hafuun umurii jireenyaa namaaf dabalaa laata jettee oduun keenya jalqaba. Dubartiin biyya Iskootilaand jeesee galaan jedhamanis Tibbana guyyaa dhaloota isaanii waggaa 100 salgaffaa yommuu kabajatan iccitiin umurii dheerachuu kootii jechuun waa himaniiru. Waan isaanii himan kan ammoo abdiisaaf akka ta'anutti isinitti hima. Maanguddoon kun fulbaana 2 bara 1906tti Iskootilaand kutaa Kinturii jedhamtu lafa qonnaa magaalarraa fagaattee argamtu keessatti dhalatte. Akka Deelii Meeliif ibsitetti iccitiin umurii dheeraa jiraachuu ishee dhiirarraa fagaattee jiraachuu yookiin heerumuu dhiisuu ishee fi yeroo hedduu ganama mooqa garbuurraa hojjetame dhuguu isheeti. Akka yaada maanguddoo kanatti dhiira waliin jiraachuun hamma waan si fayyadu argatturra waan si miidhutu baay'ataa jetteetti. Maanguddoon kun yeroo maraa hirriba isheerraa yeroo kaatu sochii qaamaa taasifti. Itti aansuun mooqa garbuurraa hojjetame dhugdi. Kun immoo akka fayya qabeettii fi umurii dheeraa jiraadhu na taasiseera jetteetti. Maanguddoon Biriteen keessatti umurii dheeraa waggaa 112 qabaachuun beekamu Gilaadees Huuper waa'ee ishee yeroo ibsu akkas jedheera. Isheen kan jiraatte jireenya hojiin qabame yookiin biizii taateeti. Kana malees hojii hamaa ta'es gonkumaa hojjettee hin beektu jechuun waa'ee ishee ibseera. Dhuguma dubartoonni dhiirarraa adda ba'anii yoo jiraatan umurii dheeraa jiraachuu ni danda'u laata? Warri kaanoo maal jedhu? Deelii Meelitu gabaase. If I am the oldest person, well, that's all right. I can't help it. Dhaabbanni neetwoorkii tajaajila hawaasaa Facebook namoota du'an firoonni fi hiriyoonni tajaajila online isaanii dhaaluu akka danda'an eeyyameera jedha. Bal'ina oduu kana ammoo bosonaa dheeressaatu isinitti hima. Tajaajilli miidiyaa hawaasaa Feesbuukiin namoota guyyaan harka saamtee otoo hin dhaammatiin duuti fudhatteef mala maleera jedhe. Akka Feesbuukiin beeksisetti namoota otoo tajaajila onlaayinii kana fayyadamaa jiranii du'an aangoo dhaaluu danda'u firootaa fi hiriyoota birootiif dabarsuun akka danda'amu beeksiseera. Namoonni Feesbuukii nama du'ee dhaalan kunniin bakka nama lubbuun darbee sana bu'uudhaan suura isaa haaromsuu yaada namoota irraa dhufus keessummeessuu danda'u jedhameera. Namni du'e sun yoo Feesbuukiidhaan hiriyyummaadhaaf gaafatamellee bakka bu'uudhaan maqaa isaan deebisuu danda'u. Namni du'e Feesbuukii isaa dhaalchisuu kan danda'u US qofaa keessatti ta'us tajaajilli miidiyaa kun amma biyyoota biroo keessatti babal'ifamuudhaaf jira. Namni dhaalu sun yoo fedhe Feesbuukii nama du'e sana cuufsiisuus ni danda'a. Hanga ammaa namoonni hedduun Feesbuukiitiin hiriyyaa yookaan fira isaanii du'e dhaaluudhaaf gaaffii dhiyeessaa turanis Feesbuukiin kana ayyamuuf garuu waanuma akka yaadannoof yoo ta'e malee bakka bu'anii akka gulaalaniif miti. Bara 2003 kaampaaniin guddichi intarneetii Google namoonni gaafa du'an ergaa iimeelii isaanii nama dhaaluu danda'u filachiisee ture. Turkitti dubartiin tokko ilma ishee waggaa 10 gurri isaa akka malee gurguddaa ta'e salphina kana mannaa du'a wayyaaf jechuun huutee ajjeestee jedha gabaasni The Daily Mirror. Bal'ina oduu kana ammoo akka ta'anutti qindaa'eera. A mom who allegedly throttled her 10-year-old son to death because she thought his big ears were ruining his life. Maqaan dubartii kanaa Nuuraa Isaakaan jedhamti. Umuriin ishee waggaa 37 yoo ta'u, ilma waggaa 10 tokko qabdi turte. Ilmi ishee kunis uumamaan gurra gurguddaa kan qabu yoo ta'u, haati isaa garuu gurra gurguddina isaa kana hin jaalanne. Gurra isaa kana sirreessisuufis wanti isheen hin goone hin jiru. Gaafa tokkos gara hospitaala biyyattii Gaaz jedhamutti geessuun yaaliin baqaqsanii hodhuu akka taasifamuuf goote. Dubartiin kun garuu yaalii taasifame kanattis hin gammanne ture. Sana boodas ilma ishee kana gara mana fincaanii hospitaalichaatti geessuun shaashii isheetiin huutee ajjeefte. Hospitaalichaayis hatattamaan baatee baduuf yoo jettu konkolaataa ishee konkolaataa biraatti buuste. Naasuu fi balaa kanaan of wallaaltee garuma hospitaalichaatti deebite. Erga bayyanatteeyis yaada poolisiif kenniteen ergan maallaqa guddaa baasee isa yaalchisee inumaa gurri isaa lammanuu daran gurguddate. Innis baay'ee fokkise. Kun immoo hiriyoota isaa biratti baay'ee isa qaanessa. Safuu fi qaanii kana arguu mannaa immoo du'ee boqochuu fi wayyaa jedheen ajjeesee jetti. Doktorri ilma ishee yaale Dr. Martin Yelmaz akka jedhutti garuu
Yaaliin ilma ishee salphaatti kan raawwatamee fi yeroo xiqqoo booda guutumaa guutuutti fayyuu kan danda'u ture. Dubartittiin kun akkasitti yaaduun ishee garuu baay'ee na ajaa'ibsiiseera jedha. Psychological problems and the operation went perfectly. Addunyaa irratti garaagarummaan dinagdee hiyyeeyyii fi sooreyyii gidduu jiru sadarkaa olaanaadhaan dabalaa jira jedha. Gabaasni The Independent. Garaagarummaan dinagdee kun immoo akkamitti uumame isa jedhuuf Birraa Laggasaa akka taanutti isinitti hima. Waa'een hiyyummaa fi soorummaa wayita ka'u sammuu namoota baay'ee keessatti kan uumamu qabeenya maallaqaati. Ilaalchi hiyyummaa fi soorummaaf hawaasni qabu ammoo akkuma namootaatti garaagarummaa qaba. Namoonni tokko tokko qabeenyi dinagdeedhaa jedhu. Isaan kaan ammoo qabeenyi beekumsaa fi jaalala fa'i malee dinagdee qofti faayidaa hin qabu jedhu. Isiniif qabeenyi maali laata? Oduu keenyaan kan isinitti himuu barbaanne maalummaa fi hiikkaa qabeenyaa miti. Garaagarummaa dinagdee addunyaa kanarratti hiyyeeyyii fi sooreyyii gidduutti uumamaa jirudha. Garaagarummaan dinagdee kun addaan fagaachuu isaatiif sababni isaa maali laata? Gulaalaan dhimma dinagdee The Independent beenchuu akka jedhetti qabeenyi hiyyeeyyii hedduu baay'ee xiqqaachuun sababni isaa sirna gabaa bilisaati. Gabaasa Oxfam tibbana baasee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne qabeenyi dureeyyii addunyaa kanaa 80 qaban doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.9 qabeenya namoota biiliyoona 3.5tiin wal qixa. Kun ammoo garaagarummaan qabeenyaa dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduutti hangam akka babal'ate mul'isa. Akka ogeeyyiin dinagdee raaganitti bara faranjootaa dhufu garaagarummaan kun harka 99 ni bal'ata. Furmaanni rakkoo kanaa mindaa hojjettootaa giddugaleessaa dabaluu, dureeyyii irratti gibira ida'uu fi qabeenya hedduu ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiif oolchuudha. Kana ta'uu baannaan hiyyummaan ni babal'ata. Namoonni muraasni qofti qabeenya hedduu horatu. Isaan lakkoofsaan baay'ee heddummaatan ammoo hiyyummaadhaaf saaxilamu. Maal ta'a laata? Osoo faallaan oduu kanaa dhugoome sooressi heddummaatee hiyyeessi xiqqaate. Kibba bahaa Awustiraaliyaatti qurxummiin garmalee guddaan tokko qarqara galaana Viiktooriyaa keessatti argame jedha oduun ABC irraa arganne. Bal'ina oduu kanaaf Yusuf Warqisa. Wanti kun dhugumaan dachee nuti irra jiraannu irratti argama. Kibba bahaa Awustiraaliyaatti waldaan industirii qurxummii baasu Seetfaa jedhamu naannoo qarqara Viiktooriyaa galaana keessatti qurxummii guddicha argameen beekamne argine jedhu. Qurxummiin guddichi shaarki jedhamu kun galaana keessatti gadi fageenya meetira 1,200 keessatti argame. Namichi qurxummii kiyyeessu Simoon Boog qurxummii kana galaana keessaa meetira 700 erga ol harkiseeti tulfaachuu isaa kan ibse. Ilkaan qurxummii kanaa toora 25 qaba. Baay'inni ilkaan isaa immoo 300 ol ta'a jedhame. Osoo keessa seenee namni kamiyyuu keessaa ba'uuf hin kajeelu. Ogeeyyii ilkaaniif kun oduu gaarii ta'us daa'imman keessan gara ciisaa osoo hin deemne ilkaan qurxummii kanaa itti agarsiiftu jedhee yaadu. Qurxummiin akkasii kun yeroo duraatiif kan mul'ate odicha ABC irraa arganne. Daawwattoota keenya walumaa galatti oduun keenya dhangaadhaaf qopheeffanne kan hangammaatti daawwataa turtanidha. Qophiileen keenya dhangaa kan itti fufan ta'u garuu gama kootiin xumureera. Fayyaa ta'a.